أنا بدي أشتي يعني لبوكان ومان جران اتفوري هاتي أصلي أكمل رجلتن اتفوري تقومان تابج لا ناموجي ناسو جرا جتة ويا كذتي إنه ناسو جر ما جر إنه سين جتة أكسي ويرا دال ولا دويته سودلا ولا نعم أفرا بابو كس جتة أبابو بروا وسبون تو فرحان أبي بوج أرب أنا بوتا مالتاتا أبو أنا بوتا منا يجلتهم مي أبو أنا بوتا كا أسو Charissa Habibi, thank you. Okay, I'm David Ida Javada. Ida Gisa Bikara, Ashe. Sutaka Zetela, Enu Jazur, Sagrada Siburaki, Yella, Tascapote Suta, Ula, Bagumara, the twice he got a Bagumara bid the uses can يا ربي هنا وشجرين كيسن كنابر ديركا منامني إسناك كيسنيتي دوبرتي ديرا لبوا سي فنيسو لا أكا وياني نرومو فنيساتو أسي فنيسه يو أتي وادو بتكيك وإسي إسناك كيسنيتي نبابا فانو يامتني منو شفتني كم وياني نمو قوتو سنيتي نكتاتو فيتا ما جي شو راكون لا دوبرتي سموه قبضوات هذا فرد أبال لينجسي كمي بيتا يو أبال لينجسي أنا مبلا فكنا فاسي لينجسي أمي يو كوتا كاللوغامة تقول إلا أبان فرد فيك اللوغامة بيتا خفرد بود سبيلة تقجر اللوغامة أما فرد أكم جبا خانا لا إتقول اللوغامة خانا تقول إلا جيزتك لك تقول إلا إتقل إيسي قلوب سيسي تكمو وفيتك أبا لك إتقل إيران لا Yo kasih daerah daging padu lah daging padu. Pegawai sama masyarakat di tawaran untuk berjasa. Daging padu. Yo fayyadam tu ni sila anu itti ma daging padu wano kya fayyadam tu. Ilma dirala akka lugama akkana gote malee itti gadhiisna. Masha Allah. Maasana ma keessa deemee ni ooydaa namaati midhaan garbuu kana nyaatee galgala galee. Sagaleen xiqqees warri gartee jaartii bira jirtan obboleeyyan kiyya dhiifamaa warri jaartii gaarii kan kiyyaa qabdan mana keessa sagalee akkuma kiyya firraa gadi qeessaa. Lammaffaa jaartii teessan harmallaa hin saayibsiisina. Jaartii teessan harmallaa hin saayibsiisina. Wallaahi jaartii teessan harmallaa akka hin saayibsiisina. Harmallaa ni beektanii harmallaa jechuun akka afaan waliigalatti harmallaa jechuun maal jechuudha? Soori dhiifama hojii yeroo takka. Nama su barbaadu ati akkasii jettee na gaafachuu barbaadda. Akkasii na himi. Abbaate anis baalatti daariidha. Kuma 100 fooy gabbartee na fuute 200 fi makiinaa gabbaree kana fuudhula. Useeniin beektaami Useeniin birrii jaallata tura. Maymunaatti akkas naan jedhin. Wayyaa rabbii yaa Maymunaa Useen yaa Maymunaa teenya. Naggeeffadhu kan Maymunaa teenya. Maymunaan ammallee argitee gabbara dabil gootee duraatirra. Alhamdulillah shukuriidhaa jedhee magaalaan mana magaalaa ta'e qonnatti deeffate dhaggeeffadhu. Mubaarak galatoon gursumeetii jaartii teessan gursumeetii hin saayibsiisina. Ni dhageessanii namni heerumee gale akka argetti harmallaa jedhamti. Akka biyya biratti gursumeetii jedhamti. Jaartiin gursumeetii godhanyaa godhattu. Maatii wallaahi. Yoo irra wayyaa jechuudha. Nama bultii hawwu yoo heerumti. Nama jireenyaaf abdii qabu yoo saayibbe rakkoon qabu. Nama keessattuu dubartii jaartiin teessan dubartii nama jireenya irraa abdii murati. Godhanyaa godhannaan maal salaama. Argitee bilbilaa jira laa bilbilaa jira. Iskaawwan altanyaashim jennaan yenee qoonjoo maxxa'u jedheen amma gooftaa kiyyaani. Imoo keessa buula nagaa bulii. Itti himan malee ittiin hidhanii jettee Oromoo. Kan amma gooftaa kiyya laa guuzoo guddaa. Sanuu nama biyyaatti yoo barbaade majaala kana guuttatee akkana haasa'a bulaa. Haaya boo. Haay. Bakka namni shamarran dhalaan tiiktookii tokko jechuun gursumeetti kadii dhageeffadhu suura yeroo jalqabaa seessas argite
gibbii keenya galasiin jedhe sun sobe gibbii keenyan galuu mucaalaati yani akkanuma wal barree akkasitti garaatti abee kusillee kaadhamaatu tante sawaji rabbi si haa tursiisu. Ani akkuma waa'ee kanaa tanan barbaadu aammi yoo rabbi wallo Amma uummanni keenyaan jedhe yoo kati haasofni keettiin tolle uummanni baasi ofirraa jedhalla. An akkuma ati na baasun faru du'aa naa godhe akka bultiiti rabbi bultii ta'e bareedduu siif haa godhu bultii ta'e sitti haa oolchu walitti nu haa urgeessuu jedhi du'aa naa godhe yalla siif ijaartii ta'e du'aa walitti sin haa urgeessu jii du'aa naa godhe yalla re Akka rakkoon qabu. siif ijaartii ta'e tahaalaal walitti si haa urgeessu jii du'aa naa godhe ijaamtu sirraa qabu qalbii hamtu qabu jii du'aa naa godhe. Naman arrabsinaa yalla naman arrabsinaa wannuma fedhes yoo ta'e jaarsa kiyya ganamaati naman arrabsinaa yalla hin arrabsinaa narraa hin arrabsinaa hin fedhu hin arrabsinaa hin fedhu arrabsinaa bakka arrabsinaa. Ada maaltu si guba? Oi matu maal mataati. Bakka ashi dhiifama bakka I am sorry. Argitee akkana laallannaan amma kinoo qajeelte la. Shoftee waan warra na jala jiruuf hin dhiifama siin jee warra si jala jiruuf dhiifama siin gaafatee dhiisa. Sorry. Uummatni isi jaalatu kana latti qoma siin jennaan sitti garagalan. I love you. Dubbiin asiin jeetun sirri moo sirrii miti dubbiin asiin jeetun meeti kanama takkatti. Fakkeenyaaf ati jaartii namaa taate yoo nama dubartii bultii digdee baate ta jireenya irraa abdii murattee yoo saayitti ati akka isiin ala waan jirtu akka feete irraa harkatti isiin bultiin maarree hidhaa jettee sitti haasofte yeroo hunda gooda nyaate yoo taate ati bultii ta'e qabachuu dandeessa maaliif gaalli waan jala oolu fakkaata waan ta'eef yoo nama sanillee itti illee wanti ta'uu baatte qalbiin ta'e si dadhaabatti sirrii hidhaati akka jaartii namaa taate nama jireenya irraa abdii muratte saayibu deebisire. Wallahi saayibee si beeku yani gaarii natti fakkaatullee. Akkasi. Hin saayibiin ganaallee. Jaarsa keessa. Amma kun dooraa wala sa'aatii an dubartii hojii saayibuun qabu adarlam dubartii onnaa itti dhiisiini abbaate shoffirnaa hunda baradhee nagarree. Ayyo. Joo. Ani suukida akkana godhaa deebii fuutee jaal. Ani maaliif na dho'isi taree maallaqa kasnaa achire. Ana maallaqa miliyoona meeqaan dalagadde achirraa deemtee natti jibbii. Rabbi dukkenne. Ani duraan jaalala jedha badee hajii dhaggeeffadhu meetii dhismaa isma. Ani duraan jaalala isaanii kun isaarraa fedhu jedha. Dhugaa rabbi. Dhaggeeffadhu meetii dhismaa isma. An duraan jaalala isaanii kun isaarraa fedhu jedha. Dhugaa rabbi. Badasi. Na inaafsisuu feeteeti barama akka yaadasi. Nuti waan san hunda bira kunnee jirra ammoo. Hunda isaa bira kunnee jirra. Argite. Isiin na inaafsisuu feeti. Anamoo nama sanirraa dalaguu miti. An bultii keessa jira. Jaalalamee ooftuu keessaan jira. Isiin dhuftee na inaafsisuu feeti amma. Argitanii? Kiyya keetii maaliin jedhare? Maaliif hin inaarre namni inaarre nama? Gatti deemtu bar suuraa dhiyoo tokko poosti gooti tokko beektee mee isa sa'eera. Suuraa tan? Suuraa bilbila qormaat na jalaa ta'e beekte tasbira jirtu hedduu. Asirgi Suuraa xiyyaa fitee baanta?
itti kohara. Anakka keetitti illee koo garaa sin jabaadhu gara. Jara keenya warri argite ilaal. Wanni akkana isii godhu waan biraatti himte durii sanumaatu aashee akkana godhatu sana amma anumaatu namatti asnaqe. Naatu namatti dabalu. Ana dura isiin nama bira hin jirtu. Dhugaa yoo dubbanneefu. Wallaahi billaahi namni nuti dhaggeeffadhu paarsantii 100 keessaa paarsantiin 60 or paarsantiin 70 wallaahi billaahi egaa anaafeeti wal fuune si bara wallaahi billaahi. Paarsantii 50 illee osoo jette 60 osoo jette kan sana ati tiktook irratti beekan dhaggeeffadhu gaafa saniif tiktookii fayyadamte. Tiktookiin hagas maran baramne gaafa sana dhaggeeffadhu wallaahi billaahi gaafa tiktookii qabdu sana shaatira sirra feemasi jechuun tiktookii kana beektu ati feesbuuk marra ololeelee jettee uummata walitti dib goota dhufa yoo ta'e feesbuukii wallaahi abbaa feete gaafadhu haya mee abbaa feete gaafadhu ayyee mee namni kun kanarratti kana dhugaa kiyya naaf galche oromoon wallaahi oromoon naaf galche takkisiidha. Uummatuma kana beeksuma kana warra Harargee hanga Wallaggaatti Wallaggaa hanga Jimmaatti Jimmaa hanga Iluutti wallaahi Iluu hanga Booranatti Walloo hanga kunoo maal jedhee si maqaa akka Baalitti hanga waliigalatti wallaahi Oromoo kutaa 10 akka waliigalatti ni beekti wallaahi akka kunoo mee ati laannaan jira beekamuu baattus ati nama hayyuudha hayyuu beekta beekamtiin miti waan nama bira fudhatama qabaachuudha malee beekamuu miti akka kiyyatti ka beekudha namni kuma shanna beekurra namni shanna beekee nama eenyummaa kiyya beekee ilaalcha kiyya maal kiyya beekee na kabaje itti sookee ayyaam atammi namni na dura si beekan garuu ilaalcha naa qabaniif amma naa qaban ani waan beekuuf naaf ta'ee jira isaatti ammaa kana. Paarsantii hundi isaaniitu paarsantii naanii fi kanneen ol naa kennu jira wallaahi paarsantii 80 90 naa kennu jira wallaahi 70 ol jechuudha hundi isaaniitu. Okay gaaffii takka si gaafadha. Nama nuti magaalaa Finneetu bara kanatti taa'aa jaabar jara keenya ilaalame. Gaaffii si gaafadha dhaggeeffadhu. Naan agartaa Habiibti xiyyaanachuun kun jirti agartaa maal taatee maali jettee akkana jechuudha. Anummanni kiyya baatee nama salaama haasofni kan kee yoo hin mi'ooyne barnanni sin fedhu. Kan akkasii beeki miidiyaadha wanti kun. Deemi jedhee yalla deemi ofii keetii bayyalla. Ofii keetii bayyalla. Ati bayi maali si bira jiru diimaan? Baas of bayi jedhiin jedhan kan bar koomanti uummata ani bar uummata bira uummata argite. Uummanni si bira jiru ajee uummanni si bira jiru paarsantii meeqa akka naadan nu gaafadhu ajee wallaahi billahi. Paarsantii senditaniif mee osoo sobin sii dubbisa wallaahi osoo itti makiin paarsantii meeqa senditaniif. Akka eegaa naaf eegaa fuute paarsantii 70 olii ija kun wallaahi paarsantii hagan yoo nama hagan fi dubbatu taate. Paarsantii 20 paarsantii 60 40 50 10 40 80 wallaahi billahi ni sobdaa qabnaa wallaahi jalaa akkasii kanatti hin jira. Galtam dhibba 20 70 shantam dhibba 45% shanillee ni jira 40 baay'inni 40 parsantii eega yaani namni kun hundi eega osoo anaafetti waliin fuudhii turas beekan jechuudha wallaahi ni dhajjiban eega anaafetti wal fuunee booda si baran wallaahi hundi namaa as jalatti paarsantii 70 ol kennaa jiran. Okay, sani okay ni fudhadha geenan honni desna jedhula si dura na beekanii si duuba na beekanii garuu uummata kiyya biratti ani dhibbatti illee ta'uu baatu parsantii 88 uummata kiyya bira fudhatama qabaachuun kiyya ani waggaa 20 asirra taa'ee namni naaf fudhatama qabaachuu dhabuurra guyyaa 5 keessa nama bira fudhatama qabaachuun kiyya ana na boonsa yeroo kamiyyuu maaliif ani waggaa 10 guyyaa kanarra taa'ee waggaa 10 tana osoo fudhatama nama biratti hin qabaatin akkanuma miidiyaa irraa iyyuurra waggaa lamaan tiktook irra ture tana keessatti dhibba amma parsantii meeqanaa fi fudhatama qabdu uummata biratti dhibbatti fudhatama ni qaba akkaallo isaanis akkasuma na beekan mee parsantii meeqa isin bira fudhatama qaban yoo sobdanis yoo dhiistanis annan galchu garuu dhugaa dubbadha parsantii dhibba.
namni hundi ilaale egaa kadiiree dhufte si bareedaa hundaafu it is no problem. Mana isii deemaa achitti wal argina. Deema mana isii deemaa achitti wal argina. Deem achitti dhukkee sirraa kaasa. Deem achitti wal argina. Mana isii dhagaa gaa'is achitti wal argina. Galatooma wallaahi naaf jiraadha. Nama meeqaa si bira jiru? Nama meeqaa si bira jiru? Namni 67 jira bas. Nama 470. Nama 470. Maali ati koye namni maaliif akkas si dheeysa koye? Hullum gisee bakka. Ati Amaariffaa haasawaa? Bas yani manni kana taasofni kee yoo ittiin tolle kadii dhalaa dhaggeeffadhu kadii haamilee namaa dhaggeeffadhu haamilee haamilee namaa dhaggeeffadhu Ware. Maala mideelisi. Ware minaa ina sauna. Isii bira deemaa guys. Takkeetti sukkaratti qabsiifnee biraa deemna. Kunola ijoolleen hundi la kingi kadir jaati isii jala barreessaa wallaahi warri na jaalatan hundi keessaniitu bilis dhaqaati mana isii deemnaati kingi kadir jedhaa mana isii jala naa barreessaa bannaati yeroo takka please deemaa hunda keessanii mana isii deemaa please adaraa warri na jaalatan kingi kadir jedhaati mana isii jala koomentii jala naa barreessaa okay wallaahi gandummaa irraa is ba'a akka gandummatti miti wallaahi akka jaalataniin bakka okay akka jaalataniin kingi kadir jedhaa mana isii jalatti koomentii jala naa barreessaa amma gara mana isii deemaanillee chaw wal arginaa achitti hundi keessaniitu mana naa xiqqoottaa okay kingi kadir jedhaati barreessaa mee okay jedha asin naa mirkaneessaa okay jedha achi asin naa mirkaneessaa mee kingi kadir jettanii akka naa barreessaniif okay jedha naa barreessaa okay yes amma nuti waa'ee gandummaa keessa hin jiru kingi naa fi arsii warri jettan okay yes waa'ee gandummaa keessa hin jiru please gandummaa keessaa ba'a akka jaalalaa jenne nuti akka jaalalatti warri jaalalatti amantan okay jedhaa barreessaa warri jaalalatti amantan okay jedhaa barreessaa warri jaalalatti amantan yes okay jedhaa barreessaa okay jedhaa barreessaa okay achitti wal arginaa deema